Komishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaatti gaafatamtootaa fi ogeessota biiroolee naannichaa garaagaraaf leenjii kennaa jira. Adeemsa raawwii piroojektootaa fi ittisa malaamaltummaa hannaa fi hojimaata badaa manneen hojii mootummaa keessatti calaqqisan hambisuu fi gahee safuun Oromoo malaamaltummaa ittisuu keessatti qabu mata dureewwan leenjii kana irratti hammatamanidha. Komishinarri Komishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa Oromiyaa Obbo Abdallaa Ogatee hojiin dagaagina naamusaa waggoottan darban hojjetamaa turan milkaa'inoota gurguddoo argamsiisaa turuu himaniiru. Komishiniin naamusaa fi farra malaamaltummaa hojii dagaagina naamusaa hojjennu keessatti bara baraan hojii baay'eedha kan hojjennu. Dagaagina naamusaa akka komishiniititti mata dureewwan adda addaa filanneeti leenjii kan kenninu. Manneen hojii keessattis hojjettoota dagaagina naamusaatiin leenjiin kennama. Naannoorraa hamma aanaatitti gurmaa'insi manneen hojii qabnu keessatti hojjechaa turre. Hojiin tokko hojii dagaagina naamusaatii hubannoo uumuutii safuuf safeeffannaadhaan akkamitti jiraachuu qabna waan jedhu kan irratti hojjechaa turres ammas irratti hojjechaa kan jirru. Hojiilee hojjetaman teeknooloojiidhaan deeggaruunii fi qabeenyi nama dhuunfaa akka dursee galmaa'u taasifamuun ammoo malaamaltummaan akka hir'atus ni taasisaa jedhan. Malaamaltummaa yookaan hanna ittisuu keessatti qabeenya galmeessuu hojjettoota mootummaa fi abbootii aanga'oota jaarmiyaalee mootummaa dhaabbileewwan misoomaa kanneen keessatti hojjetu hundumaa qabeenya isaanii akka galmeessan qabeenyi galmaa'e sun ammoo sirrummaa isaa mirkaneessaa hanqinni bakka jirutti tarkaanfii fudhachaati kan deemnu. Hojiin kun duraan karaa maanuwaaliitiin hojjechaa turreedha. Amma gara teeknooloojiititti jijjiirree karaa teeknooloojiitiin hojjechaa jirra. Akkuma manneen hojii keessan keessatti irratti hojjechaa jirtan kun ammoo gaafa karaa guutuu ta'een teeknooloojiidhaan fiixa baafne to'annaan gama kanaan jiru baay'ee hanna ittisuu keessatti iddoo olaanaa isa qabudha. Komishinichi hojiilee yakkoota malaamaltummaa ittisuu fi tarkaanfii fudhachuu qaamolee qindoominaa waliin ta'ee hojjetu cimsee kan itti fufu ta'uu ibsan. Yakki tokko raawwatamuudhaaf yogguu deemu odeeffannoo nu dhaqqabuun dafnee tarkaanfii fudhannee dogongorri jira taanatti addaan akka citu goona osoo yakki hin raawwatamne ittisuudhaaf baay'ee ka gargaaru. Gama kanaan keessattuu karaa caalbaasiitiin rakkooleewwan turan gurguddaa tarkaanfii gurguddaa fudhachaa turreetiin jirra. Waa'een hanna ittisuu malaamaltummaa ittisuu dagaagina naamusaa keessatti safuuf safeeffannaa dagaagsuudha kan komishinii qofaan hojjetamu miti. Qaamoleen mootummaa hundi walitti qindoofnee hojjechuu qabnaadha. Yoo humni mootummaa waajjiraaleen mootummaa iddoo tokkotti dhufanii humna isaanii cimsanii hin hojjenne ta'e hattootaaf karaa bana. Leenjiin kennamaa jirus guyyoota 3 kan turu ta'a.